Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isinuuf qaqqabu. Tolee kuni barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti appilikeeshina automaatikaalii bilbila yogguu nuti namaa waliif bilbillu automaatikaalii wanta nuti bilbila namaa wajjin haasofne nuuf waraabu tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Aappiin kun jechuudha yogguu namni isiniif bilbilus yookaan immoo isin namaaf bilbiltanis jechuudha. Osoo isin oon hin godhin jechuudha ofii isaatiif banamee jechuudha. Wanta isin bilbilaan namaa wajjin haasoftan waan namni isinitti haasa'uu fi waan isin namaan haasoftan kan inni riikoordii godhee yookaan immoo waraabee bilbila keessanirra isiniif kaa'a jechuudha. Tolee egaa hordoftoota keenya jechuudha. Gama barnootaatti isin dabarsuun duratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuu hin dagatina. Akkasuma jechuudha warroonni toora gara teelegiraamaatiin nu hordoftanis jechuudha. Appilikeeshinoota garaa achirraas argachuudhaaf jooyin gochuu hin dagatina isin jenna. Kanneen haaraa dhuftanis liinkii isaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jala ilaaluudhaan teelegiraama keenyas jooyin godhaatii achirraa viidiyoo fi aappii garaa jechuudha kanneen maallaqaan bitamanii fi tola argaman buufachuu ni dandeessu isin jenna. Tolee akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwattanis like share gochaa isin jecha gama barnootaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Tolee aappii kana akkuma buufattanii xumurtanii maal gootu appilikeeshinii irratti al tokkoof kiliik ni gootu. Sana booda jechuudha enable overlay iddoo irratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda allow permission iddoo irratti al tokkoof kiliik ni gootu. Sana booda erga haala kanatti hayyama kennitanii fi booda maal gootu gara duubaatti deebitu jechuudha. Sana booda jechuudha erga haala kanatti gara duubaatti deebitanii already waan guutamuu qabu guutanii xumurtanii jirtu jechuudha. Yogguu isin bilbila keessan namaan fayyadamtan bilbila yookaan immoo namaaf bilbiltan akkasuma namni isiniif bilbilu kallattiimaan automaatikaalii isiniif waraabaa jechuudha. Kanaaf amma isinitti argisiisuudhaaf jechuudha waan viidiyoo isiniif waraabaa jiruuf bilbila kanarratti jechuudha isinitti agarsiisuu hin danda'u. Fakkeenya haala kanatti fakkeenyaaf isin nama yoo bilbiltan ana naaf waraabu garuu isiniif yogguu namaaf bilbiltan waan viidiyoo hin waraabneef isiniif waraabaa jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti isiniif waraabaa iddoon gubbaa kun akkuma agartan ni diimatti jechuudha. Welcome to voicemail. Please leave a Kanaaf ani amma waan viidiyoo dalagaa jiruuf naaf waraabu sanaaf ofirra wanti jira jechuudha. Kanaaf haala kanatti irraa fayyadamaa isin jedha. Tolee egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isin jenna.